Jaalalleen tee tajaalattu sababa hin beekamneen si dhiistee si biraa deemtee jirti. Chaalenjiin guddaan warra dhiiraa jaalala keessatti mudatu shamara jaalatan takka sababa hin beekamneen of biraa dhabuudha. Akkamitti jaalallee jaalattu tana haga dhumaatitti qabachuu dandeetta? Maal avoid godhuu qabdaa fi akkami isii jabeeffachuu qabda ka jedhu isiniif hima. Viidiyoon kun immoo qabxiileen gara dhumaa jiran baay'ee barbaachisoodha. Hanga dhumaatitti daawwachuu hin dagatina. Ani qorsaa fayyisooti warra YouTube kanaaf haaraa taatan like subscribe godhuudhaan jalqaba warri maatii taatan immoo baga nagayaan deebitan jenneetiin jirra. Qabxiileen keenya gaarraa irratti shamarri maaliidhaaf dhiira tokko dhiistee deemti ka jedhu irratti tokkoffaa shamara takka yeroo jaallattu yaada haarayaa fi sammuu haaraa si barbaachisaa jechuudha jaalala keessatti. Kana dura shamara biraa jaalattee shamara sanirratti miidhamtee yookaan chaalenjiin guddaan isii irraa si qunnamee onneen tantee madooftee jirti yoo ta'e shamara haaraya jaalattu tanatti ni himta yoo ta'e dhimma kana jalqabarra ispeeshaalii sadarkaan jaalallee ta'e haaraya tana dhabuu baay'ee ol ka'aadha. Kanaafuyyuu dhimma jaalalaa kana dura dabarsite madaa hagam akka madooftee fi wanta shamara sanirraa si qunname hunda jalqaba irratti jaalallee ta'e shamaraa tajaalattu tanatti himuu dhabuun baay'ee gorfama. Adeemsa keessa garuu akka mudannoo jaalalaatitti tabsiisuun womaa rakkoo hin qabaatu. Shamarri takka sababni yoo isiin waa'ee isii dhiistee atin waa'ee shamara biraa jalqaba irratti haasoftu dhiistee si biraa deemtuuf maaliidha ka jedhuu fi isiini wanti si jaalatteef hagam akka ati isiidhaaf bakka guddaa qabdu beekuu barbaaddi. Jalqaba sanirratti malee hagam akka ati isii jaallattuu fi maal isii irraa akka jaallattee wantoota gara garaa bakka isiin si bira qabdu san dhagahuutu isii gammachiisa malee dhimma nama biraa fiddee atiin isiitti haasayuu yookaan immoo rakkina kee ka duraanii san isii irratti dagachuu isii irratti baafachuu fi onnee teetama doofte san isii irratti fayyuudhaaf yaaluu saniimti isii wajjin si jiraachisu jechuudha. Kanaaf wanni ati godhuu qabdu shamara takka gaafa jalqaba jaallattu ulaagaalee barbaachisantu jira. Ulaagaaleen kunneen immootu maal akka isii irraa jaallatte, maaliif akka isii jaallatte, akhlaaqa isii irraa haa ta'u, fiizikaalii isii irraa haa ta'u, wantoota kanneen irraa bareechistee isitti himuun bareechistee akka isii wantoota kana beekan isii taasisuun akka isiin si jaallattuu fi si jaallachuu callaallee utuu hin taane hanga dhumaatitti hanga dhuma jireenya keetiitti akka isiin tantee taatu taasisa waan ta'eef shamara takka jalqabarra yoo jaallattu ulaagaa isii jaallatteef bareechitee itti himuun baay'ee gorfama jaalala keessatti. Kun bakka guddaa qaba jaalala keessatti jechuudha. Qabxiileen biraati immoo eenyummaa kan kee ka jalqabaa qabattee yoo hin deemne ta'e shamarri sun si dhiistee deemuun isii ammas carraan isaa guddaadha jechuudha. Kanaafuu shamara takka yeroo jaallattu amala kan kee ka ta'e eenyummaa kan kee ka ta'e qofaa fi qofa qabattee isitti dhiyaachuun baay'ee gorfama. Namoonni tokko akkuma namni tokko uffata yookaan wantoota gara garaa walirraa ergifatan haalaa fi amala namarraa fudhatu yookaan akka ergifannaatitti haala namaa tokkotti ka fayyadamantu mul'ata. Kun immoo jaalala san akka yeroodhaaf malee itti hin fufne taasisa waan ta'eef irra deebi'uudhaan ammas eenyummaa keessan qabattanii shamara takkatti jalqaba yeroo dhuftan keessan eenyummaan sun ka isin ibsuu fi hanga dhumaa keessan ka ta'e qofa yoo ta'edha milkaa'inni jaalalaa ka jiru waan ta'eef kanaaf eenyummaa keessan qabadhaati shamara takkatti dhiyaadhaa. Qabxiileen itti aanu baay'ee barbaachisoodha jenneetiin jirraa ceesisa booda walitti deebina. Qabxiin biraa baay'ee impoortaantii ka ta'e shamarri takka jaalala yeroo dhiira tokko jaallattu sababa tokko malee dhiistee ka biraa deemuu dandeettu
jalqabarra yeroo bartu shamara takka baay'istee bilbiluu fi akkasumas yaadota garagaraa kan hin barbaachifne gaafachuu. Fakkeenyaaf guyyatti yeroo 3-4 bilbilaa eessa jirta bakka kana jira yoo isiin jette eenyu waliin jirta maaliif achi dhattee hagam achi turtaa sababoota garagaraa akkanaa kana dhiyeessuun jaalala keessatti especially jalqabarra yeroo jirtu jaalala kana shamarri dhiistee akka si diddu otoo hin taane akka isiin si baqattu taasisaan. Kanaafuu kanarraa of qusachuun baay'ee barbaachisaadha. Qabxiin itti aanu waa'ee kee baay'ee of nama addaa gootee of dhiyeessuu. Nama addaa jechuun ati nama addaa akka taatee nama gaarii akka taate baay'ee of dhaaduun akka isiin si dhiyeessitu yookaan si dhiistee deemtu taasisa. Isiin si haa dhaaddu, isiin sirraa haa argitu, isiin deebitee sitti haa himtu, ati kasirraa eegamu gaarii taatee mul'achuu fi eenyummaa kan kee kan dhugaa qofa qabattee deemtuyyuu si barbaachisa malee of dhaaduun hin barbaachisu yoo isaan shamarre si dhiyeessitii jechuudha jalqabarra yeroo jirtutti. So qabxiin biraa impoortaantiin shamarri sodaattuu fi jibbitu tokko fuuldura kan kee garamitti akka deemaa jirtu kaayyoo kan keessan lameen isitti himuu dhabuun waan irra jirtuu fi garamii akka deemaa jirtu isii mariisisuu dhabuun akka isiin si sodaattuu fi rileeshnshiippii kan kee kana gara duubaatitti akka isiin deebitu taasisa. Kanaafuu please shamara takka yeroo jaalattan warri dhiiraa jechuudha keessatti waan isin yaaddan isiin hin beektu waan ta'eef dhugatti especially shamara takka bultiidhaaf ni barbaaddan yoo ta'e karoora kiliir ta'e wayii lafa kaahuu fi danda'uu qabdan. Shamara tana yoo jaalattan haga yoomiititti karoora keessan ka fuulduraa wal fuudhuu haa ta'u waan garagaraa beessisuun baay'ee barbaachisaadha jaalala keessatti. Kun waan dagatamuu fi chilla jechuun isarra hin jiraanne. Akkasumallee yeroo tokko shamarran dhiira keessatti waan isaan ilaalan baay'eetu jira jalqabarra yeroo wal bartan. Dhiira jechuun abbaadha, dhiira jechuun utubaadha, dhiira jechuun responsibilitiin guddaan isarratti kararra'e waan ta'eef responsibilitii kan kee dabarsitee isiidhaaf ni kennita yoo ta'e maal godhaa jirtaa maal godhuuf taataa adda baastee yaada kiliirii wayii sirraa yoo hin beekne ta'e shamarri jalqabarratti si dhiyeessiti. Fakkeenya haa fudhannu shamara takka wal arguu barbaaddaan haa jennu sanbattanis or weekend. Yoo wal arguu barbaaddaan ta'e bakka isii itti arguu barbaaddu san dursitee itti yaaddee isii mariisisuu danda'uudha qabda. Yoo bakka itti wal argitu sun eessa akka ta'e you are not sure eessa akka deemtu yoo hin beekne ta'e yoo bakka san isii ka gaafattu ta'e bakka isii itti wal arguu barbaaddu san isii bakka kam wayyaa eessa wayyaa jettee confuse taatee yaada confuse ta'e ka isii mariisistu ta'e shamarri yaada akkasii jalqabarra especially sirra hin jaalatan because dhiirri yeroo hedduu isaadha waa baay'ee yaadas ta'ee waan hundaa provaayidariidha waan ta'eef waan isaan qopheessan warri dhiiraa qopheesse irratti hirmaachuu jaalatti. Shamarran yeroo baay'ee hirmaatte irratti yaada san jajjabeessuu jaalatti waan ta'eef jalqabarratti yaada confuse ta'e shamara takkaaf dhiyeessuun akka isiin si jibbitu yookaan si dhiiftu taasisa waan ta'eef shamara takkaaf akka yaada kiliir ta'e kennaniif baay'ee dubbatama gorfamas jechuudha. Relationshiipii jalqabaarra warra jiraniif. Qabxiileen shamarri dhiira tokko dhiisanii sababa isaan utuu warri dhiiraa hin beekin biraa deemaniif ka biraa ammallee shamara takka filannoo mataa isii ni qabdi, si dhuftee jirti, si jaalattee jirti, si keessatti immoo hagam akka atiin filannoo mataa kan keetii qabdu sirraa beekuu barbaaddi. Dhimma waa'ee keetiif ka isii irratti dhimma bultii irratti waan garagaraa irratti namoota garagaraatiif yaada sheer gootee yaada isaanii san qabatteetiin isitti deebita yoo ta'e no way karaan isii waliin ati deemtu hin jiraatu. Kanaaf ofitti amanamummaa dhuunfaa keetii jaalala keessatti qabaachuun warra dhiiraatiif shamarri sun si jaalachuu callaa miti
hanga dhumaatitti haga lubbuun kee jiru si wajjin akka jiraattu taasisan waan ta'eef warri dhiiraa shamara takka yeroo jalqaba jaalattanii qabxiilee amma kaasne kanneen maaltuyyuu shamara takka na wajjin tursiisa, maaltuyyuu shamara takka immoo na dhiiftee akka deemtu taasisaa fi maaltu yoo dhageette narraa gammaddii, maal yoo dhageette narraa hin gammanne narraa jibbiti ka jedhu itti yaadanii qabatanii deemuu bilchinaa fi akkasumas dhiirummaa fi kabajaa guddaa akka shamarri takka siif qabaattu taasisa waan ta'eef wantoota kanarratti fokas godhuun baay'ee barbaachisaadha. Qabxiilee kanneen dhugamatti ni hordoftan yoo ta'e shamara takka dhabuu miti. Shamarri isin argattan sun hanga dhumaatitti akka isin wajjin jiraattu taasisa malee shamara takka dhabuu hin dandeettan jechuudha. Viidiyoo kana waan daawwattaniif hedduu galatoomaa. Warri haaraa taatan akkuma jenne like, subscribe godhuun hin dagatinaa. Warri maatii taatan immoo yaada qabdanis komentii irratti nu kaa'uun keessan nu jajjabeessaa nu barbaachisa waan ta'eef yaada keessan nu qoodaa isiniin jenna. Yeroo gaarii qabaadha. Ituma kana immoo subscribe godhuudhaan guddisa. Galatoomaa.